Jaallatamoo ijoollee Waaqayyoo yeroo ammaa kana biyya garaagaraa fi haala garaagaraa keessa teessanii tajaajila karaa TV ergaa fayyinaatiin tamsa'ee isin qaqqabu hordofaa kan jirtan hundi bakka jirtanitti nagaan, araarri, jaalallee fi ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. An tajaajilaa keessan guddisee kan isin jaalladhu Pastor Dandanaadha. Akkan isin jaalladhu yeroo yerootti isin jidduutti deddeebi'ee ayyaana Waaqayyoo isiniif qooduu barumsa jireenyaa isiniin ga'uu fi isiniin kadhachuu kootiin iyyuu isinuu beektu. Gooftaa yeroo kana nuuf kenneef galanni haa ta'u. Yeroo ammaa kana immoo dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa laphee koorra buleen qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kan hin dubbadhu daqiiqaa muraasa keessatti Waaqayyo dubbii kana keessatti hojii guddaa akka hojjetu, akka isin jajjabeessu, akka isin utubu, humna keessan akka aaressu abdii guddaan qaba. Maarreesinis daqiiqaa muraasa kana keessatti yaadaaf qalbii keessan walitti qabattanii amantii guutuudhaan akka dubbii sagalee Waaqayyoo kana hordoftan isiniin jedha. Sagalee Waaqayyoo keessaa Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 1:1-4 isiniif dubbisee Waaqayyoodhaan waliin kadhanna. Maqaa Gooftaa Yesuusin nan dubbisaa akkas jedha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kanan waamame, Soosteenes obboleessa wajjin gara waldaa Waaqayyoo isa mandara Qorontos jiru, gara warra karaa Kiristoos Yesuus qulqulleeffamanii warra iddoo garaagaraatti maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa hunduma keenyaa waammatanii hundumaa wajjin qulqulloota ta'uudhaaf waamamtaniif kana caafuu kooti. Waaqayyo abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ameen jedhaa. Haalelooyaa. Ayyaanni Waaqayyoo Kiristoos Yesuusin waan isiniif kennameef ani yeroo hundumaa sababii keessaniif Waaqayyoodhaan nan galateeffadha jedha. Lakkoofsa 4 kana irraan deebi'a. Ergaan koo irratti xiyyeeffata waan ta'eef. Ayyaanni Waaqayyoo Kiristoos Yesuusin waan isiniif kennameef ani yeroo hundumaa sababii keessaniif Waaqayyoodhaan nan galateeffadha jedha. Haalelooyaa. Hin kadhanna Waaqayyoon. Jabaa irratti jabaa, guddaa irratti guddaa kan taate, mootii moototaa, waaqa waaqotaa, abbaa bara baraa, si galateeffannaa guddaa, qulqulluu, jabaa, amanamaa maqaa kee ol qabna. Galanni guddaan, ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Kabajni siif mala, waaqeffannaan siif mala, ulfinni siif mala. Kan akka kee waaqarra, lafarra, lafa jala hin jiru. Eessattiyyuu hin argamu. Ati addaa, gaarummaan keessa baay'eedha. Kanaaf ergamoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne halkaniif guyyaa fuula keetti qoomanii qulqulluu qulqulluu jedhaniiti siif sagadu. Manguddoonni 24 teessoo kee fuulduratti gombifamanii yeroo hundumaa siif sagadu. Nuu ijoolleen keessa qooqa faarfannaatiin, jecha galataatiin yeroo yerootti wal harkaa fuunee si galateeffanna. Sababni isaa galanni siif mala, ulfinni siif mala, waaqeffannaan siif mala. Waaqeffannaanis biddeena afuuraa keenya waan ta'eef sagalee kee keessaa kan madduuf hojiin keenya inni ijoon inni hangaftis waaqeffachuuf siif jiraachuudha. Kana yommuu goonu narraa haa baatuudhaaf jedhaniidhaaf dhidhiibbadhaan goona otoo hin taane gammachuu guddaadhaan dheebuu guddaadhaan goona. Ammas si galateeffannaa. Galanni siif haa ta'u. Yeroo mijataa haala miidhagaa kana waan nuuf uumteef warri du'an si galateeffatan jira dubbiin sagalee kee. Nuti immoo warra jiraannee si galateeffannu, warra jiraannee maqaa kee dhabnu, warra jiraannee ulfina sii kenninu, warra jiraannee dubbii kee dubbannu, dubbii kee dhageenyu waan taaneef haaleluyyaa. Gammachuu guddaa wajjin galata siif kennina. Galanni siif haa ta'u. Yaa abbaa, yeroo kana teekinooloojii seexanni faale namoonni hojii xuraa'ummaa, hojii ammeenyaa, hojii badiisaa ittiin hojjetaa jiran kana nun immoo Waaqayyo qulleessinee babal'ina mootummaa keetiitiif, ulfina keetiif akka ta'utti akka itti dhimma baanu waan nu gooteef, waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u. Carraa miidhagaa kanas waan nuuf kenniteef galatoom. Lafa miilla keenyaan gallee dubbachuu hin dandeenye, mandara cufaa, mandara dukkanaawaa, lafa obboloonni dhaqanii sagalee keetti dhagahuu hin dandeenye, teekinooloojii kanatti dhimma baanee akka qaqqabnu, teekinooloojii kanatti dhimma baanee humna ammeenyaa qilleensa kanarraa akka rukunnu, isa hammina isaa facaasu, isa summii isaa facaasu, hojii amminaa kiyyoo seexanii diriirsu akka caccabsinu, obboloota kee dubbii keetti akka utubnuuf, dubbii keetti akka bilcheessinuuf
yaa waaqayyo gooftaa maccaa karaa dubbii sagalee keef karaa fuura keetiin akka wal jajjabeessinu karaa akka walitti agarsiisnu haala mijataa kana waan nu umteef galanni siif haa ta'u. Namoota baay'eetti kun salphaa ta'uu danda'a. Waan hojii dabalataa itti fakkaachuu danda'a. Toora kanarratti waan dabbaramaniif kan mukuutti ba'uudhaaf godhan yookaan lafa xabaa lafa namni fedha ofii itti raawwatu yookaan akkasumaan wacanii walirraa galan iddoo hojiin ija qabu firii qabu ittiin hojjetamnetti kan lakkaa'an jiraachuu danda'a. Kanaaf tajaajila xiyya kana qixa kanaan darbuuf xiyyeeffannoo kan hin kennine jiraachuu ni malu. Akka waldaa kiristaanaatti tajaajila waldaa kiristaanaa keessatti kennamuun addatti kan ilaalan jiraachuu danda'u. Garuu yaa waaqayyo kan dubbatamaa jiru dubbii keeti, kan waamamaa jiru maqaa keeti, kan hojjetamaa jiru wangeela, lubbuutu fayyaa jira, hidhaatu hiikkataa jira. Waanjoo namoota baay'eetu cabaa jira, namoota baay'eetu hafuura hamaa irraa hiikkataa jira. Hafuura hamaa hedduutu namoota keessaa iyyee ba'aa jira tajaajila kanaan. Warra gooftirraa deebi'an hedduutu gara keetti deebi'aa jira. Ulfina keetu mul'ataa jira. Tajaajilli kana caalu maalree? Erga ulfina argatte, erga dhaloonni itti qullaa'ani, erga lubbuun itti fayyite, erga namoonni iddoo kufanii ittiin ka'ani, tajaajilli kana caalu hin jiru. Tajaajila guddaa, tajaajila dinqisiisaa kanaaf xiyyeeffannoo kennine waaqayyo itti dhimma ba'uu akka dandeenyu ati nu gargaari. Gama kanaan nan kadhadha. Obboloota koo biyyoottan garaagaraa lafa garaagaraa kan jiran teknoolojii kanatti kan fayyadaman onlaayinii kanarra dhimmoota garaagaraatiin kan oolan hojii isaanii isa ijoo wangeela kana godhatanii yeroo isaanii bakka hin taanetti otoo hin qisaasessine yaa waaqayyo si kabajuutti si ulfeessuutti wanta si ulfeessuuf wanta dhaloota qulleessu gadhiisuu irratti akka xiyyeeffatan gama isaaniitiin lubbuu akka barbaadan wangeela akka labsan ulfina kee akka mul'isan ayyaanni kee akka isaaniif baay'atu ati isaan gargaari. Maalan gochaa jiran yeroo yerootti akka of safarani maalan ilaalaa oola maalan dhaggeeffataa oola ofii kootiifis hiriyoota kootiif maalan sheer gochaa oola jiranii of madaalaa yaa waaqayyo gooftaa maccaa jireenya biyya lafaa ishee amma nama too'itee boru namarraa galtu sheerra mul'attee boru baddu kolfa xaba guyyaa yeroo isa galmaan nama hin geenye isarratti xiyyeeffachuudhaan waa'ee mana ofii galgalaa akka hin daganne waa'ee jireenya bara baraa akka hin daganne waa'ee mootummaa keetii akka hin daganne waa'ee wangeela keetii akka hin daganne yaa waaqayyo gurra isaanii wangeela jalaa dhoksanii wangeela sagalee kee jalaa dhoksanii oduutti akka hin kennine ati isaan gargaari. Sitti qabamanii gammachuutti yaa waaqayyo dhugaaf hafuuran si waaqeffataa bara isaanii siif dabarsanii akka kennan ati isaan gargaari. Ulfinni kee tokkoon isaan irratti mul'atu. Yaa waaqayyo nama akkasumaan jiraatu nama bara tokko hoo'ee bara tokko qorru akka hin taane bara baraan sitti qabamanii warra jiraatan ati isaan taasisi. Ayyaanni kee obboloota koof baay'atu. Ammallee yaa waaqayyo dubbii kee dubbachuufan jira daqiiqaan muraasan dubbii kee kana dubbadhu irratti ayyaanni kee naaf baay'atu humni kee narra haa dhufu waanan dubbachuu qabu atarraba koorra kaa'e ergaa kee yaada kee laphee koorra kaa'e akka ta'utti dubbii keessa jiraataa dubbadhee ijoollee kee kanaan akka hin ga'u na gargaari. Humni kana hin barbaanne qilleensa irratti kan hojjetamu akkuma qilleensa kanarraan hojii isaa diigaa jirru inni immoo qilleensa kanarra taa'ee nu dadhabsiisuudhaaf kan ba'u jilba nu buusuudhaaf kan ba'u humna kee humna waaqa jabaatiin kan rukutame haa ta'u sagalee jireenyaa dubbiin dhugaa nama dubbadhu kunillee micciiramee akka isaan bira ga'u akka nani dubbachuu barbaade akka waaqayyo dubbachuu barbaadetti tontaan akka biraatti micciiree qilleensa irratti gurra isaaniitiin ga'uu kan fedhu humni ammeenyaa humna kee humna waaqa jabaa irree kee irree waaqa ulfinaatiin kan rukutame haa ta'u. Yaa waaqayyo afurri kee ayyaanni kee humni kee nu wajjiniin haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaan amma isiniif dubbise Qorontos jalqabaa boqonnaa 1:1-4 kutaa sanarratti garbichi waaqayyo Phaawulos waaqayyoodhaan galateeffachuudhaan jalqabaa yeroo waaqayyoodhaan galateeffatu xalayaa gara warra Qorontos jalqabaatti barreesseenidha. Isaan kun warra tajaajila Phaawulosiin gara Kiristoositti dhufanidha. Biyya garaagaraa jiru, bakka garaagaraa fi haala garaagaraa keessa jiru. Akkuma har'asin bakka garaagaraatti facaatanii iddoo garaagaraa jirtan kallattiidhaan obboloota bakka tokko jiran alkallattiidhaan obboloota biyyoota fi bakkeen garaagaraatti faca'anii jiran ergaa ilaallatudha kan inni barreessee yeroo barreessu waaqayyoon galateeffachuudhaan jalqaba. Maal jedheetu waaqayyoon galateeffataa? Waa'ee sababa ayyaana waaqayyoo. Hallelujah. Ayyaana waaqayyoo keessa humni guddaan akka jiru ayyaana waaqayyoo keessa wanti hundumtu akka ta'e waan beekuuf ayyaana waaqayyoo isaaniif kennameef waaqayyoon galateeffata. Akkas jira Lakkoofsa 4 irratti waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusin ayyaana isaa isiniif kennuu isaatiif guddiseen isa galateeffadha jedha. Ilaa akkasin siin jedha ayyaanni siif kennameeran jedha. Hallelujah. Ayyaanni waaqayyoo sirra jira. Ayyaanni waaqayyoo siif laatameera. Ayyaanni kun yoom namaaf kennama? Ayyaanni kun gosti isaa
akkami yoo jettani ayyaanni kan namaaf kennamu ayyaanni innaa jedhamu warri biyya lafaa warri gooftaa hin beekne ayyaana abbaa koo jedhu ayyaana jedhanii kan sagadatanii kan horiitti qalanii kan uffatatti bitantu jira jechuudha. Kan gabbaratantu jira. Dur maatiin koo ayyaana rabbii kan jedhamutu jira. Ayyaana rabbii jennaan waggaatti baay'ee kabaju yeroo kabajanii horiitu qalamaa mulluu taffee lamaa naxalaatu bitamaa wanti hin godhamne hin jiru wanti lafarra jiru baay'eensa adda duree tokko keessaa fudhatameetu godhama. Amma wanti nan hin daganne wanti nan hin raanfanne tokko ayyaana kana maazariin keenya hin kabajji turte ayyaana rabbii jedhama. Mulluun affeelamu gosa midhaanii hundarraa xiqqoo fuudheetu dabalama jechuudha. Gosti midhaan lafarra jiru hundumtuu mulluu sanatti makama jechuudha. Innaa gabaa deemanii wanna bitamuu qabu hunda bitanii horii bitanii waan nyaataaf ta'u hundumaa akkasumas meeshaalee barbaachisoo uffata bitanii kaa'aniitu wanta mulluudhaaf ta'us waan hundumaa bitanii galan. Mulluu irra kaa'anii affeelanii horii qalanii ulaagaa hundumaa guutaniitu sana booddee dhiyeessanii fi sagaduuf yommuu dhaqan jedhee bokkisuu jalqabe ayyaanni sun. Urgufamuu jalqabe. Ani fudhadhu jedhee achumaan qollofee qabe harka qabe luka qabe afaan qabe akka maazariin hin dubbanne sinajjeessa jedheetu gabe. Maal jedhame warri ayyaana namarraa sagadan warri ayyaana namarraa kadhatan biyyarraa garanaa garasii waamamanii biyyuun dumtuu hin dhufee maaloo jedhanii qambarrii keewwatanii warri kaan ibidda afaan keewwatanii warri kaan harka hidhatanii maaloo nurraa araaramii maal balleessine jedhanii inuma sagadu inuma kadhatu inni sunan ajjeessa jedha. Maaloo sababni isaa maal tur'ate hin guunnaa maaloo jedhanii yommuu kadhatan baay'ee na dhiba boodarra maal jedhe beektu shumburaa tokkittiitu hir'ate jedhe mulluu keessaa maaltu hir'ate shumburaa waan hundumaa godhanii shumburaan tokkitti waan hir'atteef hin fudhadhu jedhee lammata tokko jedhanii lafaa kaasanii olii gadi deemanii shumburaa barbaadaniitu oolas dabalanii mi'a hundumaa dabalanii sababa shumburaa tokkootiif kisaaraan amma kanaarra ga'e lammata deebisanii ayyaana sana gabbaratan argitanii sakanaan ayyaana jedhu jechuudha. Ayyaanni inni kun ayyaana sakkasii miti sun ayyaana seexanaati kan isin dhibu waaqni keessan waaqa galchi isinirraa hin fudhanne waaqa dafqa keessan humna keessan hin barbaanne garuu waaqa tolas hin jaallateen. Ayyaanni inni sun egaa ayyaana gabbaramuudha ayyaana horii barbaaduudha dhiiga barbaaduudha foon barbaaduudha uffata barbaaduudha ayyaana mulluu barbaaduudha ayyaana waan nyaata waan dhugamu barbaaduudha ayyaana seexanaati. Ayyaanni inni kun garuu ayyaana nagaa nama dhoowwatuu miti ayyaana fayyaa nama dhoowwatuu miti ayyaana dhiiga namarraa barbaadu horii hoolaa namarraa barbaadu midhaan namarraa barbaadu uffata namarraa barbaadu otoo hin taane ayyaana uffata ta'ee rakkina jalaa dhiphina jalaa nama golguudha. Haleluuyaa. Ayyaana sanaaf gaabii bitaniitu itti uwwisu. Maqaa isaa innis afuura waan ta'e waan tokko bakka isaa bu'anii bakka buutee isaa godhanii itti uwwisu jechuudha. Ayyaanni inni kun garuu surraa ta'ee simboo ta'ee ulfina ta'eetu sitti uwwifama. Dhukkubarraa akka si golguuf. Du'arraa akka si golguuf, salphinarraa akka si golguuf, badiisarraa akka si golguufi sitti uwwifama, sitti kaa'ama malee ayyaana ati itti uwwiftuu miti jechuudha. Ayyaanni inni kun tolaadha. Grace inni tu jennu yookaan immoo tsaggaa inni tu jennu kuni yoom nuuf kennama guyyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhannee kaasee ayyaanni Waaqayyoo nuuf kennama. Ayyaanni inni kun gosti. Ayyaanni tokko gosa garaagaraatiin hojjeta. Innis tokko fayyuu keenya mirkaneessa. Qorontos miti Efesoon boqonnaa 2:8 irratti amantiin karaa ayyaana Kiristoosii isin fayyise jedha. Ayyaanni kun kan ittiin fayyineedha. Ayyaanni kun kan fayyina nuuf kenne kan jireenya bara baraa karaa Kiristoos Yesuusin arganneedha jechuudha. Hiikti ayyaana jedhu kun immoo kennaa tolaa yookaan kennaa jaalalaa jechuudha. Ayyaanni kun hojiin isaa guddaadha. Ayyaanni kun karaa ittiin fayyineedha, karaa ittiin jabaannuudha, kan ittiin cimnuudha, kan ittiin dhuka godhannuudha, kan ittiin jilba godhannuudha, kan ittiin bu'aa baay'ee baanuudha. Ayyaanni Kiristoos nuuf waan hundumaa keenyadha. Haa ta'u malee baay'ee murteessaa, baay'ee barbaachisaadha, kan fudhanne garuu tolaadha. Yeroo tokko namoonni ayyaana kana tola waan fudhataniif akka bushaatti lakkaa'u. Namni waan tola fudhate bushaadha.
godhee lakkaa waan ta'e wanta gatiitti baasee dafqatti dhangalaasee horii baay'eetti baasee xiyyeeffannootti kenna. Waan tola fudhate garuu bushaa akka ta'etti ilaala jechuudha. Wanti kun maaliif tola nuu kennan? Waan birriidhaan bituu hin dandeenye. Waan firaan argachuu, beekumsaan argachuu, ogummaan argachuu, jabina irree keenyatiin argachuu yookaan wanta ta'e tokko wanta biyya lafaa kanarra jiru argachuu waan hin dandeenye wanta baay'ee gati jabeessaa fi wanta immoo baay'ee dhala namaatti murteessaa ta'eef Waaqayyo jaalala isaarraan kan ka'e tola nuu kenna jechuudha. Karaa ayyaana kanaatiin fayyine. Hojiidhaan fayyine miti. Beekumsa keenyaan fayyine miti. Seera eegneetu fayyine miti. Horii qalleetu fayyine miti. Warra Israa'el iyyuu hin fayyisne waan ta'eef. Aarsaa dhiyeessinee fayyine miti. Amantiidhaan karaa ayyaana Kiristoosiin fayyine jechuudha. Ayyaanni kun yeroo namni Kiristoos Yesuusiin amane kennamaaf. Egaa asirratti garbichi Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus ayyaana waan isiniif kenneef ani isaan galateeffadha jedha. Egaa baay'ee kan namatti tolu ayyaanni kun hojiin isaa maali yoo jettanii fayyisuu qofa miti. Erga fayyiseen booda hin jabeessa, hin qajeelcha, humna kenna, jabina kenna, dhuka namatti godha. Baay'ee cimseetu utubeetu nama dhaaba. Gaafa Phaawulos dhukkubsatee fuula Kiristoositti dhiyaatee fuula Waaqayyootti dhiyaatee kadhatu Roomee boqonnaa 7 dhaqxaniitu argattu yoo dubbifattanii si'a sadii Waaqayyoodhaan nan kadhadhe jedha. Narraa kaasi waraansa kana narraa kaasi jedhee si'a sadiin kadhadhe. Garuu Waaqayyo akkasumaan jedhe ayyaanni kan koo sigaa humni koo dadhabina kee irratti mul'ata naan jedhe. Ayyaanni koo sigaa. Kanaaf ayyaanni kee du'aan nagaa Yesuus jireenya lafarraan deegaa ta'us hafuuraan badhaadhaa yoon ta'e gooftaa humni kee dadhabaa keessa mul'ata. Hallelujaa! Jira Yesuus Kiristoos. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana humna namatti godhuudha. Titoo boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti yoo dhaqxanii ilaaltan namoota hundumaa kan fayyisu ayyaanni Waaqayyoo mul'ateedha jedha. Inni cubbuu fi yaada biyya lafaa gansiisa jedha. Ilaa beektu ayyaanni Waaqayyoo waan hunda caala. Amma namoonni baay'een ayyaana kana fudhatanii ayyaana isaan jabeessu, ayyaana isaan dhaabu, ayyaana isaan utubu, ayyaana dhukkuba isaanii, dhiphina isaanii, ceephoo isaanii isaan irraa kaasu. Jilba kan itti godhu motora cimaa ta'ee kan isaan dhaabu. Beenzila cimaa ta'ee fuulduratti kan isaan deemsisu obbukkeetti gataniitu gargaarsa namaa barbaadu. Kadhata namaa barbaadu. Namatti hirkachuu barbaadu. Ayyaana Kiristoos. Hallelujah. Ayyaana kanatti argatteetta. Ayyaanni siif kennameera. Mee sagalee kee ol kaasiti. Ayyaanni Kiristoos narra jira jedhe. Ilaa ayyaana isa kana tokko ayyaana ittiin fayyine isa tola nuu kenname. Inni biraa ayyaana kana favor isa nuti jennu. Simboo Waaqayyoo, surraa Waaqayyoo, ulfina Waaqayyootti fudhachuu dandeenya. Ayyaanni kun simboo Waaqayyooti. Ayyaanni keenaaf baay'atu gaafa jennu, ayyaanni Waaqayyoo siif baay'atu gaafa jennu, ayyaanni humna sitti godhu, simboo Waaqayyoo, surraa Waaqayyoo, ulfinni Waaqayyoo, argamuu Waaqayyoo, gargaarsi Waaqayyoo, irreen jabina Waaqayyoo sirratti baay'atu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ijoollee Waaqayyoo kan isin waliin jechuu qabdan ayyaanni siif baay'atu waliin jechuu qabdu. Tsaggaa yibzaalli. Waliin jechuu danda'u qabda jechuudha. Yoo ayyaanni Waaqayyoo isinii baay'atu dadhabinni isinitti dhaga'u. Yoo ayyaanni Waaqayyoo isinitti baay'atu ceephoon isinitti dhaga'u. Yoo ayyaanni Waaqayyoo isinii baay'atu hir'ina keessantu dhokata. Dadhabina keessantu liqinfama. Yeroo isin waliif kadhattan yeroo waliif biftan ayyaanni Waaqayyoo siif baay'atu waliin jedha. Phaawulos waan biraa miti. Meeshaa garaa waan argataniif, konkolaataa waan argataniif, mana waan argataniif, birrii baay'ee waan argataniif, beekumsa baay'ee, digrii maastersi, PhD waan argataniif baay'ee Waaqa galateeffatan jenni. Ayyaanni waan isiniif kenname. Maaliif beekumsa ayyaana keessa jira, simboon ayyaana keessa jira, birriin ayyaana keessa jira, manni ayyaana keessa jira, gaa'il wanti hundumtu gaafa ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'atu, ayyaana Waaqayyoo kanaan harkifamee wanti isin barbaachisu hundumtu gara keessan dhufa. Yeroo baay'ee nuti kan finnu kolkollee kadhachuu irratti finna jechuudha. Dhukkuba kana narraa kaasi, bo'uu kana narraa buqqisi, dhukkuba cuggaarraa kana, dhukkuba kalee kana jennee tokkichuma waan kolkollee yookaan kana biti, sana biti, kana godhi, uffata naa biti, kana naa godhi jennee wantoota baay'ee ta'an irratti yeroo keenya gumna. Garuu ayyaana kee jennee yoo kadhanne, ayyaanni kee naaf baay'atu, simboon kee naaf baay'atu, ulfinni kee narraa dhufu, argamuun kee narraa dhufu jennee yoo kadhanne argamuu Waaqayyoo dura waan hundumtuu naabatu. Hallelujah.
Gaafa ayyaanni waaqayyoo isinii baay'atu, gaafa simboo waaqayyoo isinii baay'atu, rakkinni keessan iddoo lixu dhaba. Gaafa tokko barattoota teolojiitu turan jedhan. Barattoonni teolojii kun yommuu waliin baratanitti barsiisan isaanii gaaffii tokko isaan gaafate. Gaaffiin barsiisan kun gaafate barattoota hundumattuu hin jabaate, baay'ee deebisuu dadhabanii. Otuma kanaan jiru konfiraansiin tokko waldaa tokkotti qophaa'ee jira. Barataan tokko jidduudhumaan konfiraansii san dhaqee hirmaate. Baay'ee humni waaqayyoo irratti mul'ate, ayyaanni waaqayyoo irra dhufe, argamuun waaqayyoo irra dhufe, ulfinni waaqayyoo irra dhufe, inni eebbifame, isa duraan gaddaa dhiphataa ture hin dagate, humna isaatu aare, bakka gammachuu guddaa keessa galee utaalaa yommuu galu barattoonni walitti qabamanii jiru. Arra waaqayyoo nan arge, see waaqayyoof galanni haa ta'u, anoo garaa koo guutuun ija koo guutuudhaan waaqayyoo nan arge jedhe. Yeroo inni akkana jiru jidduudhuma kanaan barataan tokko dafee quba baasee waaqayyoodhaan argiteetti argate, Kiristoosin argiteetti argate, gaaffii nu rakkise kan barsiisan keenya nu gaafate sana nu gaafatteettaa maal siin jedhee gaafate. Yommuu sana gurbaan sun maal jedhin atattaman isa dhiisi. Gaafa waaqayyoon argitu, gaafa ayyaanni isaa sirra dhufu, gaafa humni isaa sirra dhufu, gaaffiin hundumtuu iddoo lixe dhabda. Gaaffii jiru keessa, gaaffii sammuu keessa jiru hundumaa hin dagatta. Ofiif iddoo gadhiisaa, iddoo lixeyyuu hin beektu. Ani gaaffiin sun iddoo lixeen dhabe. Simboonsaa, surraansaa, ayyaannisaa yommuu narra dhufu gaaffiin iddoo lixe dhabe jedhe. Elaa gaaffii baay'ee qabaachuu dandeessu. Hibboo baay'ee qabaachuu dandeessu. Gaafa ayyaanni waaqayyoo isinii baay'atu, gaafa humni waaqayyoo isinirra dhufu, gaafa ulfinni waaqayyoo isinirra dhufu, gaaffiin jireenya keessan iddoo lixee dhabdu. Hibboon keessan iddoo lixee dhabdu. Dhukkubni keessan iddoo lixee dhabdu. Kanaaf waa'ee dhukkuba keessanii wacuu dhiisati, waa'ee gaaffii keessanii wacuu dhiisati. Ayyaana waaqayyoo kadhadhaa, surraa waaqayyoo keessa gala, simboo waaqayyoo keessa gala. Gaafa sana gaaffiin keessan hin dhabama, gaafa sana hibboon keessan hin dhabama, gaafa sana rakkinni keessan hin dhabama, gaafa sana hiyyummaan keessan hin dhabama, gaafa sana boo'ichi keessan hin dhabama. Gaafa sana dhukkubni keessa hin dhabama, gaafa sana waan barbaachisaa ta'e hundumaanuu hin guutamtu. Haaleluyyaa. Ayyaanni waaqayyoo kuni humna namatti godha, jilba namatti godha, waan hin jirre jiraachisa, waan barbaaddanii dhabdan harka keessan keessa galcha. Hawwii kaayyoo karoora keessan bara dheeraa isiniif guuta. Ayyaana waaqayyoo kanaan mo'icha argattu. Ayyaana waaqayyoo kanaan iddoon dhaabbanni dhaabbattu. Hubadhaa. Aniifis fuula waaqayyoo dhaabbachuu mirga hin qabnu, waaqayyoo wajjin dubbachuu mirga hin qabnu turre. Garuu sababa ayyaana Kiristoosiin gara qidduusaan iddoo qulqullaa'aa sanatti galleerra. Mucaa waaqayyoo taanerra sababa ayyaana kanaatiin. Abbaa jennee waammachuuf mirga guutuu qabaannerra sababa ayyaana Kiristoos. Ayyaanni Kiristoos cubbuu golgaa. Ayyaanni Kiristoos dadhabina namaa golgaa. Ayyaanni Kiristoos waan gochuu hin dandeenye akka ati gootu godha. Ayyaanni Kiristoos waan dubbachuu hin dandeenye si dubbisa. Lafatti argamuu hin dandeenye lafa siif hin malletti akka argamtu godha. Egaa nuti sababa cubbuu keenyatiin fuula waaqayyoo dhaabbachuu hin dandeenyu, garuu fuula oolicha ilma waaqayyoo waa'ee cubbuu keenyatiif qalamee dhaabbachuu dandeenyeerra sababa ayyaana waaqayyootiin. Abbaa fuuldura dhaabbachuu dandeenyeerra, abbaa jennee kadhachuu dandeenyeerra. Nuyi cubbamootatu kan turre abbaa jennee kadhachuullee mirga guutuu qabaanneerra. Kana kan godhe ayyaana waaqayyooti. Ayyaanni waaqayyoo cubbuu golgaa, ayyaanni waaqayyoo dadhabina golgaa, ayyaanni waaqayyoo wallaalummaa golgaa, hir'ina golgaa, dhukkuba golgaa. Sabuqqa'uu qabuun buqqisa ayyaanni waaqayyoo jilba namaa jabeessa dhuka namatti godha. Haaleluyyaa. Ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu. Mee harka keessan ol kaafadhaa isiniin eebbisa. Mee harka keessan ol kaasaa. Phaawulos jechaa kan ture hundumaa ayyaanni isiniif baay'atu jedha. Elaanis nan jedha ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu. Ameen jedha. Ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu. Ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu. Ameen jedhe. Ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu. Ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu. Ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu. Ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu. Ayyaanni waaqayyoo era magaalaa bajjini magaalaa barala badiyas. Ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu. 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 Makatorra bagana mashidi biglora labara labadiasa. Yos lafa kuftee kaata. Yos gaafin kee deebi'a. Yos waanjoon kee caba. Yos seenan kee haaraa. Yos humni kee haaraa. Maqaa Yesuusiin ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu. Isinis akkasuma jedhaatii wal eebbisa. Ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu jedhaatii wal eebbisa. Obboloota keessaniif ayyaanni waaqayyoo siif baay'atu jedhaa kadhadhaa. Yeroo kadhattanis yaa waaqayyo ayyaana kee naaf baay'isi.
yeroo sana waraansa keessan baachuu dandeessu yeroo sana haala rakkisaa keessan keessatti kolfaa gammadaa keessa darbuu dandeessu ammallee jedheera ayyaanni waaqayyo isiniif baay'atu kanaaf akkas jedha Phaawulos waaqayyo karaa Kiristoos Yesuusin ayyaana isaa waan isiniif kenneef isan galateeffadha jedha anis wanta karaa Kiristoosin ayyaana isaa argattaniif waaqayyoon nan galateeffadha ayyaanni siif kennameera ameen ayyaanni siif kennameera ganaa barbaacha hin dhaqxu siif kennameera dhugaadhumaan Kiristoosin amanteerta taanan ayyaanni siif kennameera garuu si'a tokko qofa kennamee kan dhiifamu miti siif baay'ataa deema siif dabalamaa deema ammuma ayyaanni sirratti baay'ataa deemu moo'ichi kee dabalaa deema ammuma ayyaanni sirratti baay'ataa deemu humni kee haaraa deema ammuma ayyaanni sirratti dabalamaa deemu hafuurri kee haaraa jilbi kee haaraa deema waan hin arganne argataa waan sitti ulfaate sirraa salphataa fayyaa nagaa qabaataa moo'icha argataa deemta waan ta'eef ayyaanni akkasiif baay'atuuf kadhadhu ayyaanni akka obboleessa keetiif baay'atuuf dhaamii fi shaloom ayyaanni waaqayyo ammallee isiniif baay'atu jaallatamoo ijoollee waaqayyo